Arrejun bo isaan kuruwajun waan fedhe bas bal abatani umman oromoo waan fedhe godhuu siidan jaabar arra jechuun meeshatti garagalte jechuun meeshaa kana baarwaanaan jaar meeshaa kana jechuun baarnamatu mille siitu sudaatu namni gargaarsa jaartin jechuun leencalloo walirraa qabani garuu waan kanneen dubbata jettee shakkiif jette malee amma baarnama waan kana dubbatu miti nama dubbachuuf illee taa'u miti nama jechuun tanaa miti tatanaa oliitu dubbachuu taa'u meeshattu meeshuma wanni inni dubbatu meeshaa kana jechuun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota keenya salaamtaan ta'e ta'oonni raaqatu lagaaf gaara boqoo isin jettanitti qaxxaamurtee isin biraa geessuun jira. Har'a alhamdulillah rabbil alamin kun as keenya jira. Fatihaa jechuun waan takka takka jechuun natti gochuu jira. Wanni takka takkaan sanillee gaamee irraa baaseetiin ilaala. Hedduu takka jechuun baasinis waan dhibaatuu fi galtee jechuun waan addaa keessa turte ammoo takka takka itti mul'atteeti eegartee fayyadaman naa gaafachuudhaaf. मैं जज जल्दी मैं वहाँ संजय चुका इस उम्र ना खबर होता दावत तो कहीं में सलाता का करते हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू अकम जिरतन हordoftoota fi kabajamtoota keenya akkam nagee qabdanii jirtanii baga jiraattan nuti illee jirra alhamdulillah rabbil alamin kuno nagee as geenye alhamdulillah waa hundaa'u dhugaadha waan takka takka illee xiqqoo qalbii na cabsus alhamdulillah dursee ilmaan kiyya keessa nagaan fayyaan deebi'uu sanuu waan guddaadha. Garuu yeroo waa takka takka laallu anumaa waa hunda kana balleessee waan jiru takka xiqqoo keessa kiyya na jeequ jira. Garuu ani dhugaa yeroo saniif ifillee quba qabu waan hin hojjedhee kun anumaatu waan kana hunda balleessee Barma gabatee jechuun gaafisa taate malee waan fedhallee balleessitullee waan fedhe tolchullee yeroo sana jechuun fedhiiteetiin miti beekamu. Dhugaa fedheetiin waan taate jechuun amma bar waa takka sammuu kana keessa yaadachuu dadhabee Habar yaadachuu dadhabdee bar wanni kun jechuun meeshaa bitan akkana itti hojii dubbatu. Yeroo amma viidiyoon agarsiisan san viidiyoon tunu ani anumaatu waan barbaadu takka takka fatee hawwanii tun beeka. Fiidoo jira waan san meeshaan akka gurgurtu waan hunda. Atamma meeshaa san jechuun hogguu gurgurtu san akkamiin godhattee gurgurteeti. Akkamiin barbaadu bal'oo yaada duusi xiqqoolli na keessa sammuu kana isa dhufuu dadhabee waan kana anumaa godhee yeroo dhufu dura meeshaa kee baariin gaafatee maal dhabdeeti maal rakkattee meeshaa kana eessa kuchistee hin jiru. Atamma jechuun yeroo keessatti jechuun meeshaan barate jechuun wallaaltee jechuun wallaalchisanii maaliif? Bal'oo yaadachuu dadhabee meeshaa waan biraas godhaniiti baay'ee jechuun sii miti waan. Maali amma silaas beektu naa miti jechuun atamma yeroo san nama biraati meeshaa jechuun ta'utti iraas hin kutanii garuu wanni irraa sii galu takka takka jechuun ni qabda. Meeshaa jechuun namni irraa itti gurgurtu sanfa nama sanfaa ni beekta. Yoo nama sanfaa beekte jechuun meeshaa ta'e bakkoota beekamtu. Nama beekamtu gurguree bal'oo. Ani yeroo san isaan fidee arabsanii takkaas hin beeku amma barna agarsiistanii viidiyoo irratti takkaas hin beeku ani anumaatu deemee nama sanis yaamee fidees hin beeku. Kana hundaan waan dalagee dalagaa. Laa anumaa waan kana hunda dalagee bar ifin ajaa'ibsu jira. Kuni meera kuni jechuudha ta'e wanni dabartees wanni kuttees kutte ta'uu kutte alhamdulillah rabbil alamin. Garuu amma laa kan siima bal'oo. Wanni nuti bahaanis hin jiru inni bira baraan amma meeshaan gurguratu meeshaan kun gaafa bitus anumaa fi isaa tutte. Waan fedhenis hin beekatama. Garuu ani gurguree waan gurgurees hin beeku dhugaa dubbachuuf. Qarshisan illee harkaan qabu. Ani gurguree ammas deebi'anii na harkaa fudhatanii na fakkaatu. Yeroo maallaqa ani fi maallaqa sanu kanne sharqee nama jechuun nama kanne fidi meeshaa haaraa si jira jedhani kanne ani sanun deebi'aa danda'ama. Gurgurtee maa'u meeshaa kanuu maal haaraa si jiranii maallaqa waan akkana jeesii hin qabu akka keessa keessa. Maallaqas gurguree maallaqas dhabamsiisee hin beeku waan itti godhees hin beeku. Na harkaan fudhatanis ani akka ta'es hin beeku. Waan san keessa mitaa akka dajee waan hin siimu hin qabu. Kana jala deemee nuti beekaa waan takka takka. Ani amma sammuuti waan dajee gochuuf sanuma dhiiroo gurguree maalleen sana eessa jira eessan kaa'ee egaa waan kun daanu waan bitamee inni beeka waan gurgurees malus hin beeku. Waan kutee jiran kutanii beekta. Jedhamu bahaaris alhamdulillah rabbil alamin meedhaa kunaas hin jaa alhamdulillah rabbil alamin eegeetu nati matummaan kee nu beeku nuti mataa keetiin nu qaali ijoollee tana keessatti eegachuu rabbiin si deebisi meeshaa jechuun namaaf fida meeshaa nama hin fidu meeshaa illee jechuun tasanii oliitis ni fidna tasanii oliitis illee ni fidna fi baariis waan kanaa jechuun shakkitee if dhaamottee waan jechuun osoo fayyaa hin qabne namni akka malee si godhuudhaan waan taate jechuun nutis ni beekna daawwattoonnis beekna saniin jechuun akka taate if qomattee jechuun waan takka takka si mul'attee hin yaaddawin kanarraa jechuun ati wanni itti shakkite wanni marti naa himtu moobaaliin akka jechuun
namni jechuun maftiisi qabu. Waan kana akkatti binne ni beektas yeroo sanii. Ani akka waan hin gurgureessan hin beeku qarshiin isaa akka hin jirtu garuu kuttee waan kuttee. Waan kuttee. Amma bahar fatiyaan dhiiroo hanga xiqqoo wayyoitu dubbitti kaasu jee akkuma waan kana kaaseeti ammas dubbii biraa kaa'aa waan sodaa sadii na keessa jiran. Si sodaa san qabu malee baarri jechuun nama meeshaa sanaa miti waan fedhee hin dubbanne. Inni maaliif mataa keessatti leechuu mataa kee barbaadu jira malee inni meeshaa dubbachuuf illee hin taa'u. Maaf dubbanni illee ta'a. Inni meeshaa isaaf fidee mita bara meeshaa nama tokko irratti isaaf fidee. Mataa kee jechuudha mul'annaan si'eecha yaadee goda meeqa seennee si'eecha jechuun hidhamee si'eecha akka hunda ta'e ni beekte jechuudha. Ati alhamdulillah eegatti kun was baate baar jechuun meeshaa achi dubbatu baar kanaa achi dubbatatte waa takka illee hin dubbatin ifillee hin dhaamatin maali wannan jechuun waan kana hunda jechuun beekumsaan hin goone dhiiroo inni kana godhe gaafa sana immoo naatu fayyaa qabne naatu akka malee dalagee naatu akka malee waa sana godhe amma immoo eegaan bayyana kan baarii jechuun waan kana gaafachuu oolu teetu sa'ee isaa miti. Duduk gaafsanis na keessa jira amma silmaa fi gilaan mana qullaa'oonaa kana keessa taa'u jirani tana hunda gaddaqee mee beekta. Ani amma beekumsaan silaa waan akka san nuni hojjedhu namni otuma beeku mana isaas hin barbachiisu. Osoo beeku hin barbachiisu. Ani amma san hunda ilmaa kiyya mana qullaa kana keessa taa'u jiranii garuu waa hunda kan waan lubbuun hin deebi'ee fi inshaallah. Alhamdulillah. Toltee akka rabbiin tolchu abdiin qaba. Kaayirumaaf alhamdulillah. Ati tan hunda yoo Kaayirumaaf dhufuma lama. Kaayirumaaf dhuftee amma asuma tolti tolisi amma urii tolu taa'u. Wanni kun takka balaa sodaawwatu. Alhamdulillah rabbil alamin fayyaa qabdanii fayyaa si deemtee. Anu lubbuun tiyyatu nu barbaade beekaa. Anga aarsaa meeshaa maal qabdi? Lubbu nama maal kan qabdi? Aarsaa meeqa kaffattanii? Aarsaa meeqa? Silaa maal hanga dabarsi binna binna tuma tumatan ni binna meeshaan beekadu ni bitamti jedha. Lubbu nama bitamtu immoo si barbaanne akkatti si garre rabbii tokkicha hinuu beekaa jechuudha. Daawwattoonni keenya ni beeku waan kana. Maaliif akka achitti rakkamte fatiyaa barbaada fatiyaa kanatti roobshinaan maarree biroo ta'e jechuun akka nu hojii darramaa turan nu hojii yaadaa turan isaan ni beekan. Dhugumatti jechuun warra galtee nu dhimma warra galtee nu yaadu dhugumatti warra akka abbaa keenya akka obboleeyyan keenya isaan kana qabu. Arra jechuun boo isaan kunuu jechuun waan feete bas bira dhaabbatanii uummanni Oromoo waan fedhe godhuu si danda'aman. Arra jechuun meeshaatti garagaltee jechuun meeshaa kana baarwaanaan jaa meeshaa kana jechuun baarnamatu millee. Baarnamatu millee siituu sudaa namni gargaarsa jaartiin jechuun leencalloo walirraa qaban garuu waan kana ni dubbata jettee shakkiif jette malee amma baarnama waan kana dubbatu miti nama dubbachuuf illee taa'u miti nama jechuun tanaa miti tatanaa oliitu dubbachuuf taa'u meeshattu meeshuma wanni ni dubbatu meeshaa kana jechuun warra gartee fitu rabbis naa godhu warra gartee riskii guddoota san caaltu rabbis hin kanneen meeshaa san caaltu rabbi fitu naa godhu tanaa jecha dhaamatini tanaa jecha sodaatini baarwaan kana jiru yaaddoonii si jabataa ta'e. Akka atis akka saayiba tokkotti dubbiin tun akka anaafini akka walaafaan dhumillee fedhu maaliif keessumaa guddaa dhufu jira nagiyaan ani akkaataatti jiru kana keessaa gammachuudhaan soomana kana ta'e baluu fala. Sibi baarbaadaa uumu. Maal jechuudha? Laa amma dhibeetta akkan dubbanne ati maal goggorsi maaliif walaafaan dhufu si fedhu maaliif ilmaan kanaa hangam takka qixaatu jiran hin beekaa hangam takka ji'a waliin ala ture. Dibeetaan ji'a waliin ala ture ammas keessummaan guyyumaa meeqaa fi soomana biyyaa. Sanumaa waan gammachuudhaan soomanni isaaniis maaliif keessummaa guddaadha. Fatiyaa ta'e ati kana sodaatte deebita baara naatuutti dubbata naatu tasgabbeessa baara jechuun nama waan kana dubbatu miti ana malee beekta baara ni beeka atis ni beekta beekata nama waan kana dubbatu miti baara naa tasgabbeessee yoo illee dubbiillee kabaju ta'e yoo fuuldurallee kan dubbatu ta'e beekadhu siinarra beeka beekadhu siinarra beeka akkan dubbanne anaatu timee anaatu. Laanuma shakkumaa hin jeemale. Ati shakkii jettee waan kana hunda keessa sirriitti timeetiin keessa ibseefi inni namarraa yaadu sanumaa immoo keessa ibseefi uffatee waan kanaa jetti ati immoo waan kana yaadanii qabtaa'e waan kana dubbachuu yaadanii qabtaa'e garuu jechuun uffatee waan kanas sooratte xiqqoo qaamatti illee waa himte jetti waan kana irra deebite akkan dubbanne isii tasgabbeessite waan kanaa ol akkamittis dubbadhaa jettu tanaa oliif finna ati lubbuu ta'eetiin naa baate jettee akka gartee isii tana jechuun tasgabbeessitee karaa bareedaa irratti karaa gaarii irratti isii tana hamilee itti gootu ishee anaatu tasgabbeessa. Anaa fi akkana jirtu ammas dubbii takka yoo na deebite dhibeeta hedduun qalbiin na cabdi ni beekta. Sanumaafuu akka gorsaatti anillee akka siimee yoo ta'e akka gorsaatti. Sannaatu bakka gorsaatti. Inshaalla rabbiin nagaa godhu ani amma ta nagaa yaada malee ani amma duraa'uu ji'a oolli dubbiin tun tanaa'u hangam takka ilmaan kun
cinqamu jiran. Rakkamanii cinqamanii hanga jechuun bakka kana jirtu. Ana keessa cinqame anaatu beeka. Anaan beeka beekan. Baay'ee haga tokko waliin keessa cinqamne baay'ee beeka. Hanga jechuun nagaa jedhame kanas ni beeka. Si hojii jechuun hidhamtanii bakka beekamte jechuun rakkoo meeqa seentanii akkaataa tasbaabnees baay'ees ni beeka beekan. Nuti ammas harkachuu kanaafuu alhamdulillah rabbil alamin goota galanni haa ga'u taammoo baara jechuun firraa shakkite baara naata jechuun waa hundaa itti dhaame keessa waa hunda itti hime naatu tasgabbeessa ati uummata kiyyaatini isin jeetanaaf jechuudha ifin dhaamutin. Akka nama tokkotti dhiyaatu tokko sumaatu itti dhiyaata. Anaatu dhiyaata anaatu itti himaa waa hundaa'u. Inshaallah rabbi haa tolchu takka illee. Yaadin ni tolti rabbi haa tolchu. Tasgabbii waa hundaa'u jechuun namni suuta walii kannaa suuta jechuun wal gorsaa deema. Amma eeggatu dhufuun si baasuun kuni amma bayyanattee alhamdulillah rabbil alamin waa hundaa'us bireera baaris ta'e anaas ta'e namummaan daawwattoota keenyaas ta'e si bireera waa takka hin yaadini ati waa hundaa'u jechuun ifin dhaamutin. Nagaan kee dhufuun kun nagaan nu goon kun alhamdulillah nu dubbattee manuma haasa'uun kun akkaataa keessa turtes akka jechuun namni sukuraa tures akkatti siis godhanis kan hundi waan beenuuf waan hundaa'u alhamdulillah jechuun bareedaadha. Baga rabbiin fayyaadhaan mana keessatti ilmaan kee keessatti siif jechuun baaris siif ilmaan keessatti walitti deebisee akkana waliin jirtanii mana irraa qunnatus akka fedhe ta'u kana keessa jiraatanii nama firraa jijjiira. Nagee qabaannaan jaalalti jiraannaan rabbiin namarraa jijjiira. Isin irraa jirtanii rabbi gadi isin waltaatanii wal gorsitanii wal jala deemu baatee jechuun baatee jechuun taa'uttee kuttee taaftee ta'uttu tana hunda immoo rakkateen tana hunda waliin deemnattanii siis ta'e isaas ta'e waliin maratanii waan hunda keessa dabartaniiti rabbiin keessaa isin haa baasu du'aa isin godha daawwattoonni du'aa isin godha tanaaf hin dhaamutin naatu itti himaa jira.